ijoolleen waaqayyoo fi ijoolleen seexanaa kan ittiin beekaman hamaa fi gaarii isaan godhaniin hojii isaan godhaniin gooftaan Yesuusis ija hojii isaaniitiin isaan beektuu jedha. Warri waan gaarii godhan warri waan qajeelatti qabamanii jiraatan isaan ilmaan waaqayyoo akka ta'an. Warri waan hamaa godhan warri cubbuu hojjetan isaan kun ilmaan seexanaa akka ta'an macaafni nutti hima. Kanaaf wanti hamaan kun eessaa nutti dhufee jettan sababii namni cubbuu hojjeteef hamaan nutti dhufe. Kanaaf macaafni keenya hamaan garaa namaatiidha. Garaan namaa waan hundumaarra jal'aadha. Hamaadha. Kan hamaa godhe maalidha? Cubbuu inni hojjetudha. Kan hamaa godhe maalidha? Seexanadha jechuudha. Malee namni gaafa uumamu akka bifaaf fakkaatti waaqayyootti inni jedhu sun amalaan waaqayyoon fakkaateetu jechuudha. Qulqulluu ta'etu uumame. Jallaa godheen uumne waaqayyo nama gaafa uumu. Qajeelaa godhee uume. Waan gaarii akka inni yaadu godhee uume. Garuu muka ittiin hamaaf gaarii adda baasanii beekan sanarraa gaafa nyaatan hamaa hojjetan. Muka ittiin gaariifamaa beekan Eden Gannat keessa isa kaawwame isa duubaas yaadachiisa. Sabara cuuphaa barattanii. Arrasisuma kanatu jira waan ta'eef. Kanaafi isarraa nyaatinaa jennaani isa kan waaqayyoo dhaga'uu didanii isa kan seexanaa dhaga'an. Sanarraa kan ka'e hamaatti kufanii jechuudha. Ijoolleen Addaam lamaan isaanii walitti ka'anii wal ajjeesan duutiin jalqabe gaa. Hamma har'aatti itti fufeera. Kanaaf nuyi hamoota turre matumti keenya utuu gooftaan beekin. Amma mootuma gooftaa beeknu hamaan baay'ateera namni. Maaliif hoottan namni jireenya cubbuu keessa jiraatu gaarii ta'uu hin danda'u, qulqulluu ta'uu hin danda'u, hamaadha. Kanaaf hamoonni akkuma qajeelonni karoorfataniin karoorfatu. Hamaa hojjechuuf karoorfatu, jallina hojjechuuf karoorfatu, diiguudhaaf karoorfatu. Maaliif? Abbaan isaanii diigaadha waan ta'eef. Abbaan isaanii hamaa hojjeta waan ta'eef ofii isaaniitiis hamoodha. Kanaaf egaa yeroon keessa jirru kun hamaadha. Efesoon 5:15 fudhattanii ilaaltan barichi bara gadheedha. Yeroo isinii kennametti baay'ee hojjedhaa. Waggaa 2000 kana Phaawulos faayyuu bara keessa turanii maal jedhanii bara hamaadhaan. Yeroo hamaadhaan. Yeroo hamaa ta'uusaa kan ittiin beeknu milikkita danuutu jira. Namni waliin jaallatu. Tokkummaan hin jiru. Namni walii ulfina hin kennu. Isa ammas keessatti caafame kana akkamitti isaa maamoona kan jedhuttan dafee isin dabarsuu barbaada. Bara amma keessa irru walumaa gala bara hamaadha. Maaltu bara hamaa godheettan